Miseensonni humna addaa bulchiisa naannoo Amaaraa walitti bu'iinsa Tigraay keessaaf waliigaltee nagaa eega mallatteeffame ji'a 2 booda naannoo Tigraay keessaa bahuu eegalan jechuudhaan waraanni Itoophiyaa beeksisee jira. Raayyaan ittisa biyyaa kan Itoophiyaa akka jedhutti humnootiin Amaaraa kanneen mootummaa federaalaa Itoophiyaa cina dhaabbachuun lolaa turan magaalaa Shiree keessaa ba'an yoo ta'u iddoon kun wiirtuu gargaarsa namoomaa ijoo kan taate ta'uun ibsameera. Humnootiin Amaaraa akkuma humnootii biyya ollaa Eertiraa sanarraa dhufan sana waliigaltee nagaa baatii sadaasa keessa mallattaa'e sana keessatti hin hirmaanne. Kun immoo hojiirra oolfama waliigaltee sanaaf rakkoo ta'ee jira. Humni bulchiisa naannoo Amaaraa bahuusaa kun kan ibsame erga humnootiin Tigraay qaama waliigaltee nagaa ta'uun meeshaalee waraanaa gurguddoo mootummaa Itoophiyaaf dabarsanii kennan jechuudhaan ega ibsanii guyyaa tokko booda. Keessumaa humnootiin Tigraay waraanni Eertiraa Tigraay keessaa bahuu akka qabu sagalee guddaan dhageessisaa jiru. Humnootiin bulchiisa naannoo Amaaraa kun bahuun maddeen walabaa biraa mirkaniin arganne kan waliigaltee tolfame hojiirra ooluusaa to'atu gamtaa Afrikaa dhaqqabuunis hin danda'amne. Humni addaa bulchiisa naannoo Amaaraa akkuma garee gama hundaa waldhabdee bara 2020 kaasee gaggeeffame sana keessatti sarbama mirga namoomaan himatamee jira. Miseensonni humni addaa kun ammayyuu Tigraay lixaa ka to'ataa jiran yoo ta'u aangoonni bulchiisa naannoo Amaaraa iddoon kun kan isaanii ta'uusaa cimsanii dubbatu. Waliigalteen nagaa tolfames dhimma rakkisaa kana heera mootummaa jalatti haa furamu jedhee jira. Gaazexeessota televiziyoona Tigraay 5 kanneen gara baatii 8 hidhaa keessa turan keessaa 3 jalqaba torban kanaa gadhiifamanii jiru. Adda bilisummaa uummata Tigraayin kan hoogganamu mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay gaazexeessonni kun diina kan ittiin jedhanii turan mootummaa federaalaa Itoophiyaa paartii badhaadhinaa ka biyya bulchuu waliin tumsa qabu jechuun himatee ture. Gaazexeessonni kunneen bara darbe jechuun 2022 ji'a caamsaa fi waxabajjii keessa to'annaa jala oolan. Gareen mirga gaazexeessotaaf falmu yookaan CPJ'n aangoonni Tigraay gaazexeessota 5 kanneen televiziyoona Tigraay keessa hojjetan hatattamaan akka gadhiisan waamicha dhiyeessaa tureera. Finfinnee keessa ka jiru Embassy United States keessatti yeroof bakka bu'aa ambaasaaderaa ta'uudhaan hojjetaa ka jiran Tracy Jacobson magaalaa Jimmaa ka daawwatan yoo ta'u wiirtuu aadaaf barnootaa Ameerikaa yookaan Jimmaa American Corner jedhamu deebisanii banuudhaan akkasumas hoogganoota biyya keessaa waliin wal arguun qormaataaf carraawwan jiran irratti dubbatanii jiru. Daawwannaan kunis walta'iinsi Ameerikaan qabdu waadaa Ameerikaan Itoophiyaaf itti fufinsaan qabdu akkasumas embaasichi michooma dhaabilee biyya keessaa kanneen akka Yuunivarsiitii Jimmaa fi bulchiisa magaalaa Jimmaa waliin yeroo dheeraaf qabu irratti kafuulleeffata ta'uu ibsaniiru. Ambaasaadder Jacobson itti aanaa kantiibaa magaalaa Jimmaa obbo Waasee Girmaa fi bakka bu'oota naannoon simannaan taasifameefii jira. Walga'ii gaggeeffame irrattis hirmaannaan United States kutaa sana keessaa qabdu carraa walta'iinsa yeroo dheeraa cimsuu fi tarkaanfii waliinii kan nagaa tarkaanfachiisuuf taasifamu irratti dubbatan. Ambaasaadder Jacobson Itoophiyaan waliigaltee nagaa dhiyeenya kana mallattaa'e guutummaatti hojiirra oolchuu akka qabdu ka dubbatan yoo ta'u gargaarsi namoomaas danqaa tokko malee akka seenu eegumsi lammiilee nagaa akka kabajamuu fi qorattoonni mirga namoomaa naannoo walitti bu'iinsi miidhe akka seenaniif haala mijeessuun akka itti fufamu dhaaman. Nageenyaa fi tasgabbii Oromiyaa fi bakkeewwan Itoophiyaa biroo laalchisee ambaasaadder Jacobson rakkoo siyaasaa fi diinagdee bu'uuraan furuun barbaachisaa ta'uu cimsanii dubbataniiru. Yuunivarsiitii Jimmaa daawwachuun pireezidaantii yuunivarsiitichaa Dr. Jamaal Abbaafiixaa fi barsiisota olaanoo biroon wal arganii barnoota Itoophiyaa keessaa sadarkaa olaanaarra geessisuuf Ameerikaa fi Itoophiyaa gidduutti walta'iinsaaf michoomni sadarkaa olaanaa barbaachisaa ta'uu hubachiisan. Dr. Jamaal dhiyeenya kana hoogganoota akaadaamii kanneen biroo 25 ol guutummaa Itoophiyaa irraa yuunivarsiitiiwwan United States daawwachuudhaan walitti dhufeenya dhaabilee guddisuu fi waa'ee hooggana yuunivarsiitii irratti yaada wal jijjiiruun deebi'anii jiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni eegduu daangaa fi qarqara galaanaa kan gamtaa Awurooppaa Frontex jedhamu bara darbe jechuun 2022 keessa lakkoofsi yaaliin godaantota hayyama malee Awurooppaa seenuuf godhanii naannoo 300 fi 30 ga'eera.
Frontex akka jedhutti erga bara 2016 as lakkoofsi kun isa olaanaadha. Tilmaamni dhaabbati kun jimaataarraa baase akka jedhutti yaaliiwwan kun walakkaa isaanii haala jechuun danda'amuun lafa karaa naannoo Baalkaan dhihaatiin taasifaman lammiiwwan Siiriyaa, Afgaanistaanii fi Tuuniiziyaa walitti dhufanii yaaliiwwan daangaa qaxxaamuruun gaggeeffaman kana keessa tilmaamaan harka 47 ta'aniiru. Biyyoonni miseensa gamtaa Awurooppaa 27 bara 2015 irraa eegalee waldhabdee keessa ka jiran yoo ta'u namoonni miliyoona 1 ol ta'an Awurooppaa seenuun immoo rakkoo siyaasaa guddaa gamticha mudate keessa tokko jechuun ibsee jira. Irra caalaan isaanii lammiilee Siiriyaa waldhabdee biyya isaanii keessa jiru jalaa baqatan turan. Miseensonni gamtaa Awurooppaa akkaataa godaantota dhufan haala gaariin bulchuu danda'an irratti falmii isaanii itti fufaniiru. Raashaan jimaataarraa magaalaa albuudaa soogiddaa Yuukireen Soledar jedhamtu to'achuu ishee beeksifteetti. Ministeerri ittisaa Raashaa akka jedhetti Soledar kamisa kaleessaa galgala to'annaa jala oolte. Yuukireen waan Raashaan dhiyeenya kana jechaa jirtu irratti yaada kennaan jirtu. Lolli Soledar irratti gaggeeffamee ture ji'oota kan lakkoofsise yoo ta'u gamlachuu yeroo adda addaatti to'annaa koo jala jira jechuun dubbataa jiran. Ittaantuun ministeera ittisaa Yuukireen Haannaa Maayileer kamisa kaleessaa akka jedhanitti Soledar keessatti lolli cimaan gaggeeffamaa ture garuu humnootii Yuukireentu qabatanii jiru jedhan. Magaalaa Yuukireen gama bahaa keessa jirtu eenyu akka to'ate ilaalchisee oduu waldhaan akka jiru Maayileer dubbataniiru. Naannoon kun kanneen waldhabdee hamaa fi sochii cimaan keessa jiru keessaa tokko yoo ta'u kunis haala jiru walaba ta'anii madaaluufis rakkisaa ta'eeraa jedhan. Ministeerri raayyaa ittisaa kan Yuukireen Oleksii Bezenikov BBC'tti akka himanitti Yuukireen miseensa neetoo qabatamaa taateedha. Ministeerri kun biyyi isaanii weerara Raashaa ittisuuf meeshaa waraanaa fi leenjii barbaachisu argatteetti jedhaniiru. Galmeen mootummaa iccitiin qabamuu qabu kan dhumarratti waajjira pireezidaantii Joo Baayiden ka duraanii fi mana isaanii Wilimton Delaware keessatti akkamitti akka kuufaman qorachuuf abbaa alangaa waliigalaa kan United States Merrick Garland kaawunsilii addaa kamisa kaleessaa maqaa dha'aniiru.